Hayyee akkam jirtu deebi'ee dhufee jira mukee lammiiti wal wajjiniin itti fufnaa jechuudha. Har'a kan nuti wal wajjiniin ilaallu mata duree guddaa tokko eegalla. Mata duree guddaa nuti wal wajjiniin ilaallu compound or complex preposition waan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Compound or complex gaafa jennu akkuma maqaan isaa ibsu compound jechuun lamaaf isaa ol waan ta'e jechuudha. Complexiin immoo isa gararraatti wanta wal xaxaawii waa walitti baay'ate jechuudha. Kanaafuu compound preposition gaafa jennu immoo prepositionoota lamaaf sanaa ol wal faana jiranii jechuudha. Kanaan dura kan nuti ilaalaa turre simpleedha. Simple preposition. Simple preposition jechuun preposition lama connectivity logical connectivity tokko wal qabatee jechuudha. As keessatti garuu preposition lamaaf isaa ol logical connectivities lamaaf isaa ol ta'uu malaa jechuudha. Definition 1.2 preposition formed by joining two or more preposition by connectives. Two or more preposition walitti gaafa join ta'anii connectivity baay'eetiin gaafa wal qabatanii dhufanii compound statement jenna. Compound statement jenna. Note asirratti waan inni ibsuu barbaade gaafa walitti baay'atanii dhufanii isa kamtu dura akka hojjetamu hammattuu keessa galuu akka qabu, hammattuutiin ibsamuu akka qabu. Fakkeenyaaf akka kanaatti gaafa dhufee miniingileesii akka ta'e yoommoo akka kanaa ta'eefee hammattuu qabaatee amma fakkeenyaaf as keessatti hammattuu qaburra hojjenna, kanas hammattuu qaburra hojjenna. Yoo hammattuu qabaachuu baate garuu miniingileesii akka ta'e agarsiisuu barbaadeeti. The possible truth value of combination are often listed in a table called truth table. Kunisuma kan dura ilaalaa turre gaafa table keessa gashinee preposition list goone truth table isa baalnu truth table akka jedhamuu danda'u. If P and Q are preposition there are four possible combination. P and Q gaafa ta'u lama possible combination inni qabaachuu danda'u to the power of 2 is equals to 4 ta'a jechuudha. Kanaaf combination afur qabaata. Maybe combination isaa true ta'uu danda'a, true false ta'uu danda'a, false true, false false. Kanaafuu combination afur qabaata. Yommuu sadii ta'ee PQR yoo ta'e to the power of 3 is equals to 8 combination qabaata jechuudha. Kanaafuu formulaan ittiin hojjennu to the power of n when n is the number of component baay'ina componentoota PQR ti. Kanaafuu yoo tarii n keenya afur ta'e possible combination to the power of 4 16 qabna. Yoo 5 ta'e immoo to the power of 5 32. Yoo 6 ta'e immoo to the power of 6 64. Akkuma kanaatti itti possible combination isaa hojjetamaa adeemaa jechuudha. Ishee kanarraa hagne example itti fufnee hojjenna. Example suppose P and R are true and Q and S are false. Lamaan kenne P keenyi is equals to true, R keenyas is equals to true. Q keenya immoo false assign ta'eera, false nuu kenneera. S keenyas false nuu kenneera, false. Kana lamaan nuu kenne. What is truth value of this? Truth value kana barbaaduu fi compounded amma kun compoundedha. Preposition afur qaba, connectivity immoo 3 qaba. P, Q, R, S component isaa yookiin preposition isaa afurii, connective isaa endeen jira, if zeniin jira, implication or jira. Kanaafuu
sadii baay'inni konneektiivii walumaa gallisaa koompaawundii ta'uu isaa nutti agarsiisa. Koompaawundii ta'ee gaafa dhufu noormaali wanti dursinee hojjechuu qabnu akkuma seera herregaa keessatti hammattuu hojjennu dursinee hammattuu hojjechuu qabna. Amma hammattuu lama qabna. Warra hammattuu keessatti ruus vaaliyuu isaanii baasnee walitti finna akka qaama tokkootti gaafa deebisu. Jalqaba kam hojjennaree P and Q isa jedhu kana jalqaba hojjennu. P and Q kana jechuuni P keenya tiruu'aa, Q keenya immoo foolsiidha. Tiruu and false. True and false maal ta'a deebiinsaa? True and false falsii ta'a. Ende waan ta'eef. Isa lammataa R or S hojjenna. R or S. R or S. R'n keenya tiruu'aa or S'in keenya immoo falsiidha. False. True or false maal ta'a? True ta'a. Kanaafuu amma gara simpliitti gadi finneerra. Compound isa ture gara simpliitti gadi finneerra. Isa hammattuu kana keessa jiru akka tokkootti ilaalla. Isa hammattuutti aanee jiru keessa immoo akka tokkootti ilaalla. Kanaafuu maal ta'a? P and Q or hammattuu keessatti implies R or S. Kana lamaan itti waan galchanneerruu fi inni kun deebii isaa arganneerra. P and Q keenya false arganne. False implies R or S keenya immoo true arganne. False implies true immoo maal ta'a? False implies true immoo deebiinsaa true ta'a. Kanaafuu compounding keenya compound prepositionin deebiin inni immoo true ta'a jechuudha. True ta'a. Kun true fideera. True ta'a. Akka kanaatti hojjenna. Dura sammattuu keessaa hojjenna. Achi deebisnee immoo walitti fidanna. Biirrattis akkuma kanaatti gaafatee isa biirraas akkuma kanaatti hojjennaa jechuudha. Rakkoon qabu dura P or Q keenya hojjennee achi R by implication negation of S hojjennee walitti fidanna waan ta'eefu dhumarratti deebiinsaa true ta'a. Akkaataatti hojjeteeru kun jira baay'ee isin rakkifsu. Remark. When dealing with compound preposition, we adapt the following convention on the use of parentheses. Parentheses yookiin braakeetii jechuudha. Braakeetiitti galchinee maal jechuu barbaade kun gabaabumatti tartiiba qaba. Fakkeenyaaf kunis lamaan gaafa wajjinuufuu endee fi impliesing gaafa wajjinuufuu endeetu hammattuu keessa galuu qaba. By the mean of kan addaatti gochuu qabnu. Kana jechuun gabaabumatti endee fi ooriin jalqaba hojjetamuu qaba. Achi implicationiidha. Achi by implicationiitu tartiibaan hojjetamuu akka qabu hammattuu keessa yeroo galu. Inni kunis kanuma agarsiisa. Fakkeenyaaf kun yeroo gaafa dhufu kanatu hammattuu keessa galaa. Hundumaa dursee garuu negationiin immoo akka hojjetamu. Negationiin prepositionii tokkotti qabatee fennaan dursinee negationii isaa hojjennaa. Kanaafuu kan ammoo negationii isaa hammattuu keessa galchee implicationii by implicationii keessaa ammoo kamtu hammattuu keessa galaa. Dura negationii galchinee deebinee achi implicationii galchinaa by implicationii dhumarratti hojjennaa jechuudha. Akkaataan hojii isaa tartiibaan yoo hojjetamuu baatee wal jala fuudhama waan ta'eef. Definition 1.3 Two compound preposition P and Q are said to be equivalent if they have the same truth value. All possible combination of truth value of component preposition occurring in both P and Q. Kana jechuuni equal and equivalentiin more set theory keessa jira waan ta'eef achitti ifataa. Equivalentii jedhamuu kan danda'u compound preposition lama. Fakkeenyaaf P'n keenya akkamitti ilaalama? Akka compound preposition tokkotti ilaalla. Q's akka compound preposition tokkotti gaafa ilaalle jarreen kun lamaan equivalentii ta'uu fi deebiin isaanii inni umarratti hojjetamee dhufee truth value isaa wal qixa
yookiin wal fakkaataa ta'uu qaba. Possible combination isaa wal fakkaataa ta'uu qaba. Maal ta'uufi equivalent ta'uufi. Fakkeenyaan gaafa ilaallu ifa ta'aa deema hin ilaalla. Mallattoon isaa akka kanaadha. Naqa sadii equal irratti tokko dabalaa sadiidha. P equivalent Q. Kana jechuun P fi Q walitti equivalentidha. Possible combinationiin truth value isaa the same dha jechuudha. Fakkeenyaan ilaalaa deemna. Example 1.7 let P keenya P implies Q. Q keenya immoo negation of Q implies negation of P. Maal goona jarreen kana lamaan truth table isaanii kaachisna. P Q negation of P negation of Q. Yeroo order isaa hojjennu P jalqabuufaa Q itti aansaa yoo jarri kun tarii negation qabaatanii negation of P tutti aanaa achi negation of Q tutti aanaa achiiti simple compounded isa kenname simply tokkorraa gaanee gara simplity ituma deemnu compound isaa bira geenya yeroo truth table isaa hojjennu. Kanaafuu negation of P kunooti negation of P kunooti negation of Q kunooti. P implies Q P implies Q P fi Q kana walitti imply yoo goonu true implies true ta'a. True implies false ta'a. False implies true ta'a. False implies false true ta'a. Qnis inni dhumaa kunis akkuma kanaatti hojjetame. Negation of Q negation isa kana negation of Q implies negation of P. Kanaati gara kanaatti gara duubaatti. False implies false true implies false implies true implies true akka kanaatti hojjetame. Kanaafu amma maal ilaallaa jarreen kun lamaan equal ta'uu isaanii fi kolomenii isa kanaa fi kolomenii isa kana ilaalla. Kolomenii isa kana lamaan equal ta'uu dhiisuu isaanii wal bukkeetti ilaalla. Elchi amma true equalidha. False equalidha. True. Kanaafu jarreen kun lamaanii kolomenii kanarra inni jiruu fi kolomenii kanarra inni jiru combination isaa the same yoo ta'e or identical yoo ta'e P fi Q amma equivalentidha jenna. P equivalent to Q jennee lafa kaa'uu dandeenya. Tarii itoo ammas keessaa fakkeenyaa fi tokkomti adda ta'e inni kun true ta'e inni kun false ta'e ta'uu hin danda'u. Maaliif seera isaa daangesseera waan ta'eef. Example kanatti daballa fakkeenyaaf example kana. Let P keenya P implies Q Q keenya irra inni jiru immoo negation of P implies negation of Q dha. Akka kanaatti gaafa ijaaru amma akkaataa ijaarsa isaa jalqaba ilaalleerra waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kanaaf kana gaafa ilaallu kolomenii kanaaf kana ilaalla. Isa jalqabaan kun addana kana jira kunoo inni lammataa immoo addana kana jira waan ta'eef qixxa isaatti ilaalla. Tiruudha. Tiruu false true inni kun falseedha inni kun tiruudha. Ilaala. Inni kun tiruudha inni kun falseedha. Ilaala. Kun immoo tiruudha. Achi keessa tokkumti hin ga'a wanticha equivalentii akka hin taane gochuuf lama waan ta'eef kuni wal qixxa miti. Kanaafuu P not equivalent to Q jennee barreessinaa jechuudha. Equivalentiin kana fakkaata. Truth table isaa ijaarree deebinee wal bukkee qabne ilaalla warra nu gaafatamne sana lamaan. Yoo all possible combination isaa the same dhufee wantichi equivalentidha. Achi keessa tokkumti adda taanaan garuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Akka kanaatti ilaaluu dandeenya. Eshi konseptiin biraan jiru konseptii biraa sirriitti hubatamuu qabu converse, inverse fi contrapositive waan jedhu sirriitti hubachuu qabdu. Inni kuni implication irratti hojjeta.
opereeshiniin baay'een implication irratti akka hojjetu kanaan dura isinitti dubbadheen ture. Gabaabsinee wal wajjiniin ilaalla. Gabaabsinee P amma P implies Q'n keenya kuni normal conditionii dha jennu. Normal conditionii P implies Q. Jalqaba inverse ilaala. Inverse jechuun waa biraa miti negatiiva gochuu. Hypothesis conclusions P keenya kuni hypothesis dha, Q'n immoo conclusion dha yeroo waamaman. P's Q's negatiiva gaafa goone inverse ta'a. Akkam jechuudha? Inverse gaafa jennu inverse isa jalqabaa kana gaafa baafnu negation of P implies negation of Q. Kana jechuuni yaada kenname kana inversii goone jechuudha. Inversii goone akkuma jirutti negationii bakka isaatti dabaluu jechuudha. Inversii gochuu jechuun akkuma jirutti bakka isaatti negationii itti dabaluudha. Inni itti aanu converse jechuun immoo bakka wal jijjiiruu. Isa jalqaba ture dhumarra ture jalqaba gochuu. Kanuma irratti gaafa converse hojjennu converse gaafa hojjennu Q keenya jalqabarra oolchine P umarra oolchine. Q implies P. Inni kun immoo converse of the first one ta'a. Maaliifi hin galagalchina. Jalqaba conclusion isa ture hypothesis goona. Hypothesis isa ture immoo conclusion goona jechuudha. Converse gaafa hojjennu. Inni itti aanu contrapositive. Contrapositiviin immoo isa converse goone kana inverse goona. Isuma converse goone kana inverse goona. Contrapositive gaafa hojjennu converse goone isuma inverse goona. Akkam jechuudha? PQ converse isa akkam ta'a? Q implies P jenneer. Isuma kana maal goona? Inverse goona, negative goona jechuudha. Kun immoo contrapositive. Idea kun sadanii gabaabumatti inversiin isa kenname hedduma deemni jirutti P hypothesis isaasi conclusion isaasi negate goona gaafa inversii. Conversiin immoo hypothesis conclusion goona, conclusion immoo hypothesis goona bakka wal jijjiirre. Contrapositivein immoo isa bakka wal jijjiirre kana inverse goona, negative goona jechuudha. Bakka wal jijjiirre kaane normaalii isaa yoo nuu kenname bakka wal jijjiirre hypothesis conclusion goone, conclusion immoo hypothesis goone erga akkas goone deebine negative atti goone, negate goone, hypothesis conclusion bakkuma jirutti. Conceptiin kana sadan kana fakkaata, kana sirriitti yaadatti qabachuu qabdu. Fakkeenyaaf Q implies P ni converse of P implies Q dha. Isuma malaalaa oolle. Negation of P implies negation of Q immoo inverse of P implies Q dha. Idduma jirutti negate goona. Inni jalqabaa bakka wal jijjiirree inversiin immoo bakkuma jirutti negate goona. Negation of Q implies negation of P immoo contrapositive of P implies Q. Kun immoo isa converse goone isa bakka wal jijjiirree negative goona jechuudha. Ifadhaa jedhee yaada. Isheen kuni ishee kanan ilaalla xiqqoo ishee. As we observed from example 1.7. Example 1.7 isa jalqabaa kanaa jechuudha. 1.7 isa jalqabaa kanaa conditionally P implies Q and it is contrapositive are equivalent or equivalent. Gaafas kanatti ilaalle gaafa jalqaba
jalqaba gaafa ilaalles kanatti P and Q kuni normal condition yoo ta'e kun immoo contrapositive isaati. Kanaafuu conditionin tokkoo fi contrapositive isaa equivalent ta'a jechuudha. Akkas jechuu barbaade equivalent example isaa ilaalleera. Conditionii tokkoo fi conversiin isaa garuu equivalent miti. Conditionii tokkoo fi inversiin isaas equivalent miti. Conversiif inversiin equivalentii conditionii isaanii miti. Contrapositivein garuu equivalentii conditionii isaati jechuudha. Don't confuse the contrapositive and converse of conditional preposition. Akka confusing taane yaada kaa. Converse the hypothesis of converse statement is conclusion of the conditional statement, and conclusion of the converse statement is hypothesis of conditional statement. Kana jechuuni isuma sila haasaa ole bakka wal jijjiir conversii keessatti hypothesisiin conclusionii ta'a, conclusion of conditionii ta'a. Inni hypothesis irra ture immoo conclusionii ta'a. Inni conclusionii irra ture immoo hypothesisii ta'a. Bakka wal jijjiir. Hypothesis of converse statement is conclusion of conditional statement, and conclusion of converse statement is hypothesis of conditional statement jechuudha. Contrapositive keessatti immoo bakka isa wal jijjiire sana negative godha. Contrapositive keessatti immoo hypothesis of contrapositive statement negation of conclusion of conditional statement dha. Negate goone conditional irra galchuu. Conclusion of contrapositive statement immoo negation of hypothesis of conditional statement dha. Confuse akka hin taane. P&Q ta'a converse keessatti bakka akka wal jijjiiru P irra ni ture Q ta'a, Q irra ni ture P ta'a bakka akka wal jijjiiru. Confuse akka hin taane akka kanaatti ibsa. Wantichi moo dura waan dubbadhe ifa ta'a jedhee tuma yaada. Example 1.9. If Qidist lives in Addis Ababa, then she lives in Ethiopia. Qidist yoo Addis Ababa jiraatti ta'ee Finfinnee yoo jiraatti ta'ee Itoophiyaa ma keessa jirti jechuudha isheen. Kuni normal conditional statement. Conversii kana gaafa barreessinu conversiin bakka wal jijjiirudha. Hypothesisiin conclusion irraa qaba, conclusion immoo hypothesis irra ufa. Kanaafuu if Qidist bakka she ture amma she lives in Ethiopia isa jedhu kana jalqaba rafinna waan ta'eef she Qidist maan ibsa waan ta'eef if Qidist lives in Ethiopia then she lives in Addis Ababa. Isa jalqaba irra ture kana isa xumura irra ture kana jalqaba finne conclusionii finne hypothesis goone hypothesis immoo fuune conclusionii goone jechuudha. Contrapositive immoo isichuma converse ta'e kana negative goone. If Qidist lives in Ethiopia jedhamiti if Qidist does not lives in Ethiopia. Gararraatti immoo she lives in Addis Ababa. Then she does not lives in Addis Ababa. Kanaafuu yeroo converse goonu isuma converse ta'e negative atti goona waan biraan hin jiru. Inversiin isaa immoo normal condition isa gararraa irratti negative goona. If Qidist does not lives in Addis Ababa, then she does not lives in Ethiopia. Kanaafuu kana fakkaataa jechuudha. Lammata irratti B. If it is morning, then the sun is the east. Conversing kana maal ta'a? If the sun is in the east, then it is morning jenna. Bakkuma wal jijjiirra. Contrapositive insaa immoo isuma negative goona, isuma conversii goona. If the sun is not in the east, then it is not morning jenna.
inversiin isaa immoo normaalii masa ture suma gararraa kana negatiiva goonaa jechuudha. If it is not morning then the sun is not the east. Suma jalqabaa negatiiva goonaa. Baay'ee ifa ta'eeraa jedhee yaada. Ifa ta'eeraa jedhee yaada. Ruulota jiran kana ilaallaa. Idemptoot rules. Idemptoot ruuliin kana P is equals to P or P. Equivalent to P or P. Kana jechuuni prepositionii tokko yoo fudhanne mataa isaatti yoo Oris goone endes yoo goone mataa masaa akka ta'u deebi. Oriinsaas mataa masaa akka ta'u endeensaas P and P yoo ifama P and P yoo goone mataa masaa akka ta'u kun yaada addaamti. Gaafa turus teebilii isaa kaachistan ilaaluu dandeessu equivalentii ma dhufa. Commutative rules amala jijjiirraa iddoo P and Q isa ture Q and P gaafa goone jijjiirama fiduun qabu. P or Q isa ture Q or P yoo jenne jijjiirama hin qabu. Garuu NDF or keessatti jijjiirama hin qabu malee implication if by implication keessatti amalli jijjiirraa iddoo deebii jijjiira waan ta'eef amalli jijjiirraa iddoo hin hojjetu. Maaliif yoo true false bakka wal jijjiire deebii garaa garaa waan fidu. As keessatti garuu yoo bakki wal jijjiirame deebiin garaa garaa nuuf. Kanaafuu equivalentiyaa ilaaluu dandeessu. True stable isa kaachistanii. Associative rule amala jijjiirraa hammattuu gaafa NDF or keessatti bakka wal jijjiirree akkuma isa duraati jijjiirama hin qabu. Hammattuun dura Q'f R wal qabsiise amma immoo P'f Q wal qabsiise R D oolchi rakkoo hin qabu. Inni kunis akkasuma kana ilaaluu dandeessu. Distributed lawunis kanuma De Morgan lawunis hin jiraata. Isa ilaaluu dandeessu tokkuma law of contrapositive isa sila ilaalaa turre kun immoo isa sila ilaalaa turre xiqqoo ishee De Morgan law kan ilaallaa. De Morgan law keessatti negation of P and Q maal ta'a hammattuun badee irra raabsama. Inni endee ture kuni oorii ta'a ol galagala. Inni immoo negationiin immoo irra raabsama. Faallaa isaatiin immoo yoo ooriitti negate goone immoo hammattuun hin badaa. Negation mataa isaatti fudhata prepositionii inni oorii ture endee ta'a jechuudha. Kun De Morgan law dha. Law of contrapositive. Conversive inversini normal condition isaanii duukaa equivalentii miti. Garuu contrapositive amma P implies Q. Kun normal condition yoo ta'e contrapositive isaatti equivalentii. Contrapositive dura converse goona Q implies P. Achi deebinee negate goona. Akka kanaa jechuudha. Kanaafuu inni kuni example 1.7 irratti akkuma ilaalle maal ta'a equivalentiidha. Complement law. Complement jechuun negation of negation. Negation jira. Negation of negation normal ta'a. Akka wal balleessu wayitii jechuudha. Tiruu isa ture false goone ammas deebinee false sana gaafa complement goonu yookiin negate goonu deebi'ee gara iddoo isaa duraatti akka deebi'u nutti agarsiisa. Kanaafuu guyyaarraaf asuma irratti nu ga'a. Isatti aanu tautology and contradiction waan jedhu qabadheen dhufa. Guddaa galatoomaa yaanni yoo jiraate nu barreessuu hin dagatiinaa. Share walii godhaa ijoollota baay'ee bira akka ga'u waan itti dabaluu qabnu immoo gamanumaan nutti himaa nu barreessaa. Adaraa ijoollota baay'ee bira akka ga'u share walii godhaa ijoollota keenyaaf bira haa qaqqabu siniin jennaa. Guddaa galatoomaa. Goodbye.